ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ አዮን ትየተኒ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ኤኑ ጀቴ ሶማሌ ኬቲ ቀብደ ቤተና ደብሱ ሂንደንዴነ ቤተና ደብሱ ሂንደንዴነ ጊዜ ራሳስኒ መታ ሲረት ዶከኡ ጊዜ ገዲ ቡሰኔትኒ አናኒ ካኒ ሲፈንሳን ኦሮሚያ ንሳን ቡልቹ ዳፍተርቲብ ንሳን ኤገን ከማሊቲ ኤኑ ቡልቻሜና ሂም አባን ንሳን ቡልቻን ሱኔን ኤኑ ቡልቹ ደበን gurraacha afrikaadhaa gagguuranii Itoophiyaa Oromiyaa keessa bulchuu deeman gaafa ummanni dhumate gaafa ummanni akkana rakkate ilmoon diqqoon rasaa sagalee rasaa dhagayaa wanna jettee jechuudha. Mee Itoophiyaa keessa gabbooti mana ebaluu natti agarsiisi namni tokko mana ebaluu mana namaa sitti agarsiisu hin jiru osoo amma fete rakkatte jechuudha. Mana namaa natti agarsiisi gisee adiyyatti namni tokko hafuura kana namni tinfish jedhu hin jiru. Maaliif gisee bakka injiraa miti goyi mana shaneeta goyi mana waraana mootummaata kana dhufe kun goyi waraana dablisummaa Oromooti goyi ka mootummaati ilmoon diqqoon gisee akkana kilaasha harka si argite fincaanu keessa gadhiifti jechuudha. Lubbuun ummata keessa dhumattee ummanni ciccitee saabate taadaa ummanni isaan bosona jiraniif kamaaliiti ummanni isaan angoora ta'aniif kamaaliiti. wanti hubachuu qabnu tokko laal jira laal jechi kan kee guutuun dhugaadha. Garuu immoo wanti hubatamuu qabu tokko inni tokko maali yoo jennee hubanne waraanni bilisummaa Oromoo kana jalqabuma waraanni bilisummaa Oromoo kana wanti jedhamu maalinni waraanni bilisummaa Oromoo kana jechuun waraana adda bilisa baasaa uummata Oromooti. Waraana biyya ijaarrachuuf deemu biyya walaba taatee ijaaruuf deemu qaamni biyya walaba taatee ijaaruuf deemu kun du'a sodaa hin qabu. Dodo sodaate waraanni bilisummaa Oromoo inni dhugaa manaan ba'u ture warri du'a sodaate galaa jira ammas warri sodaa du'aa qabu warri gaaf duraa osoo hin beekin seene galaa jira warri garuu dhugaadhaan kaayyoo kanaaf baree seene itti du'aa jiras jarra namoonni beekuu danda'an itti du'ee reeffisaa awwaalchitti dhabdee bineensitti nyaatee allaattiin itti nyaatamaa jira. Haa ta'u garuu immoo inni nuti beekuu qabnu kaayyoo waraana kanaa biyya ijaarrachuudha biyya walaba taate ijaaruudha biyya ijaaruuf immoo biyya ijaaru miti yoo dhugaadhaan gadi hubatnee ilaalte bultii namni tokko bultii ofii ijaaruuf aarsaa meeqa nama gaafata lubbuun itti baduu nama gaafata bultii ijaarrachuuf jireenyuma dhuunfaa namni tokko lubbuun itti baduu nama gaafata itti cabuu nama gaafata ijji itti nama baduu nama gaafata waa baay'ee nama gaafata. Garuu immoo biyya ijaaruu sandara waan guddaa nama gaafata. Kanaafuu haalli hawaasni keenya nama keessa jiru kun hawaasnummaan addunyaa biyyoonnummaan addunyaa yeroo ammaa kan hundi keessa jiraataa jiru kun nagaa gaarii qabdu kun dimokiraasii qabdu kun haalli isiin jalqaba ittiin ijaaramte akka nu keessa jiru kana ol miidhamteeti. Kun adeemsuma nagaan hin jirreeti. Kanaafuu biyya tokko ijaarrachuuf akka salphatti hin dhufu har'a mana citatu gubataa jira gaafa akka amma namni jedhu kan akka lolli kallattii gaafa jalqabe waraanni kun amma riphee lolaadha. Riphee lolaa jechuun yeroo isatti haala injifatee hin injifadhe jedhe qofa loluu danda'a. Achi booda yeroo ofirraa dhorguuf lolisanii achitti yeroo hunda loluu hin danda'u. Gaafa of cimsee humna isaa ijaaree nan cabsee humna biyya tana naa cabsu harkadhee jedhee gaafa ka'e ganaa fooqin diigama. Nageenya yoo bade wanti hin taane jiru ganaa fooqin diigama. Ganaa maatiin nama tokkooti miti zariin tokko guutuun gosi tokko guutuun itti dhumu. Kan nageenya yoo hin jirre waa hedduutu jira. Waa hedduu baduuf ta'a. Kun salphaadha adeemsuma keessa garuu immoo waraanni bilisummaa Oromoo kun inni riphee lolaadha. Akka waraana kallattiitti itti fudhachuu hin qabnu. Waraanni kallattii ganda tokko qabatee ganda san ittisuu danda'a. Ofirraa dhorkuu danda'a. Waraanni riphee lolaa kun har'a ganda kana tokko keessa kaayyoo isaaniitti itti gadi fageenyaan beekuu dhabuu dandeenya. Warri gadi fageenyaan kaayyoo san keessa jiranii beekan immoo haala adeemsichaa ittuma jiru, itti du'aa jiru, itti cabaa jiru. Waa meeqa itti harkaa jiru. Waraana kanas qeequufis hamilee ittiin qeeqnus hin qabnu. Garuu immoo hattuu waraana kana fakkaatee hawaasa kana miidhaa jiru.
hattuun mootummaa fakkaatee hawaasa kana miidhaa jiru. Mootummallee qaama kana balleessuuf dirqama uummata kana miidhuuf yaadaa jira. Yoo maaliif waraana kanatu uummata kana keessaa bahe. Ammallee waraana kanatu uummata kana keessa jira. Waraana kanatu uummata kanarraa fayyadamaa jira. Kana waan ta'eef hawaasa kana yoo miidha waraanni kanaan balleessa jedhee haala kanaan hawaasa miidhaa hawaasatti deemaa jira. Kanaaf rakkichi ulfaachaa dhufe malee waraanni bilisummaa gama isaatiin namoonni beekan hundi yoo dhugaa dubbachuu taate yoo dhugaa dubbatan namoonni beekan namoonni waraana kana dhiyaatan mee waraanni kun dhugaadhaan uummata kanaaf du'aan jiru. Waraanni kun dhugaadhaan uummata kanaaf lolaan jiru. Yoo jedhan namoonni beekan beekuu danda'a yookaan badhee ilaalanii yoo hubatan akkasitti ta'uu danda'a. Kanaaf walumaa galatti rabbi biyya teenyaaf nagaya haa buusu. Wanti tokko immoo namni aangoo gandaatu akka laayoo gadi hin dhiisu. Waraanni kun hin badu jedhee mootummallee gadi hin dhiisu. Kunis immoo akka laayootti hin dhiisu waa hundaafuu nageenya hawaasa keenyaaf barbaachisaadha. Rabbi immoo akka nagaa kana fidu nuti hunduu abdii qabna. Rabbi immoo kadhachuudha hawaasa miidhame keessan sagalee ta'uu fi waan inni barbaadu irratti sagalee ta'uu fi yoo rakkina maallaqaa taate akkasii sagalee ta'uu fi hanga tokko waanuma akkasii yoo ta'e malee haalichi akka jechamaa kanaa olitti nageenyi jechama kanaa olitti ulfaata. Haala amma nuti dubbannu kanaa olitti ulfaata. Kanaaf hedduu tokko rakkisaadha. Rabbi biyya teenyaaf nagaa haa fidu, hawaasa keenyaaf nagaa haa fidu. Kan gama mootummaatiin jiru kadhumaa jirus qaama ilmaanuma Oromooti irra jireensi waraanni bilisummaa illee ilmaanuma Oromooti. Hawaasni jidduu dhumataa jirullee haawwale makeenna ilmaanuma Oromooma jechuudha. Kanaafuu nu jidduutti Rabbi nagaa haa buusu. Nagauma Rabbi makadhachaa. Akkas jechuun malee qaamnummaan itti akkasiin murteeffamullee nama dhibaa. Akkasii Rabbumti nagaa haa godhu. This is cool doing the bars. Stand in the middle. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا برجرا جلا كنا بريسو تري درنا درنا كنا بريسو تري درنا كنا بريسو تري درنا Now get good. This is coming from the middle. Now get good. And moving forward. Then the sun and I will stand in the middle. Rocky is. Can the sun sleep? And the one night is Mama, one night and the net. And Mama. Yoo isin waa taatan Oromoon Wallaggaa, Oromoon Shawaa, Oromoon Jimmaa ta'e Oromoon kutaan kudha tokko namni isinirraa afu tokko akkan jirre jala mureen isinitti himaa. Wallaahi isin waa taanaan waa isinitti dhufnaan akkuma gaafa anaa kiilootti leenji'anii dhufanii ol isinitti galuu jennaan jenne sana sinirratti dhiisaan jiru takka. Alagaa abadan yoo jijjiirre achumatti sin jijjiirra malee dhugaan isinitti himaan. Yoo jijjiirre achumatti sin jijjiirra malee dabarsinee kan biraatti isinin kenninu garuu haala ammatti jirtan kanaani maal jennanu amma nurkaa badeen saa ibidda dhale taane keenya jenna gaaratti sillaalle keenyummaa keessan nu agarsiisaa ka waa biraa miti nu kan nu jedhaaru akka Oromootti isinii galee akka Oromootti gaaffii kanaanu gaaffii dhiibne waa hunda dhiibne hacaaluu wajjin qabarreem gaaffii keenya waa hundayyuu kan biraatti dhabuun barbaannu jenne. Adaraa keessan du'a nurraa dhorgaa. Adaraa keessan isin jala deemee dhufee nu ajjeesin. Adaraa keessan nu eegaa. Nu eegaa yoo nu eddan jiraattu. Waa nu godhaan jenne nu taankii nu hidhachiisaan jenne nu. Mancaa nurraa hiittani. Ayyee isintu aangoo ofirraa qaba. Mancaa isin barbaannu. Qawwee isin barbaannu. Kilaashii isin barbaannu inni afaan qabannee taa'aa jira. Akkamitti Finfinnee keessa nagadataa. Finfinnee keessa miiliyoonaan hojjetataa.
nagaan jiraatanii galanii ba'a akkamitti ummanni keenya tuulamaa lafa Finfinnee gad dhiisifamee humnaan dhaqee achi galee har'a dhaqamee shawaan keessatti akkamitti qalamee jennaan callimna nu obsa hin qabnu wallaahi obsa hin qabnu bakka siyaasatti galuun kee dirqama ta'a jira jechuudha ala kana. Jaalala nama waa isin hirkatti balleesse biyya isin hirkatti diige biyya isin hirkatti balleesse taana jedheeti wallaalli beekaan afaan qabatee taa'aa jira. Kanaaf haga danda'ame warri mootummaas of ilaalaa warri oboos of ilaalaa biyya isin keessa jirtanu keessatti lama taatanii itti waan ta'e godhaa jirtanu keessatti alagaan gidduudhaan dhufee warra wal nyaatu gidduudhaa waa nyaatu akka jedhame sana alagaan dhufee ummata keenya qalaa jira haalan taaneen haala sukkaneessaa ta'een ummanni keenya immoo warri sirbaa jirtanus warri dhiichisaa jirtanus viidiyoo tokko tokko hojjedhaa warri mootummaa dhagahuu qabu waan kana dhagahuu qabu sagaleen keenya kun dhagahamuu qaba gara feesbuukiitiinis gara tiktookiitiinis warri biyya jirtanus warri maal jirtanus akka dubbadhe kanatti dubbadhaati lakkii nu arrabsite yoo jedhan akka barbaadan sina godhanu nu waare musammaa kan jedhaa jiru ummanni nagaan galee ba'u arguun barbaadaan mataan nagaan bahee galu bara meeqaan dura wallaggaa boonya shawaa baruma sa'aatiidhuma akka ammaa hoggaa kana lamman keessa waliin taggaatanii waan inni ta'a ture anatu mana kootti gargaarse tiktookii irratti sa'aatiin waa ammatee ol galfatu eedanii wanni taate jennaan akkatti waan qotate walitti qabatu dhabee jennaan iyyi jara keenya waan goone amma immoo awwaa biraa dubbataan jiruan ummata keenya yaa mootummaa yaa obbo Shimallis nu waa biraa sin barbaannu nu eegaa nagaan baanee galuu dadhabaa jirra kanuma wanni biraan jiru nu eegaa nagaan baanee dadhabuu galuu dadhabne nu eegaa yoo hin ijjettan of eegnaa nu dhiisaa ቀልማ ሽፍታ ፋኖ የሚባለው የኢትዮጵያና የኦሮሞና የሙስሊም ጠላት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጠላት እየገባ የምንታረድበት ምክንያት የለም። እኛ ከመንግስት የምንፈልገው ፍቃድ ብቻ ነው። እኛ በአሁኑ ሰዓት አንድ ምላጭ ቤት ውስጥ የለንም። ሁሉንም ያላችሁን መሳሪያ ያላችሁን ምላጭ በቃ መልሱ፣ ሰላም ወርዷል ሀገራችሁ ስንባል እሺ ብለን ነው አፋችንን ዘግተን ወደ ቤት ገባ ነው። እንዴት ነው ፋኖ ማለት ነው? የፈለገበት እየኖረ ሽፍታ ፋኖ ማለት ነው። ሀረመኔ የኢትዮጵያና የኦሮሞ የሙስሊም ጠላት እንዴት ነው እየገባ ኦሮሚያ ክልል እየገባ እናቶቻችንን እያስተኛ እያረደ ጋላ እያለ ቪዲዮ በመረጃ ያለንን እኛ ከመንግስት የምንፈልገው ፍቃድ ብቻ ነው። ባለ ጊዜ እንዳሉት ያልሆነ ስም እንደለጠፉብን ስንት ቁስል እያለን ስንት ጉዳት እያለን ዝም ብለን የተቀመጥነው ደልቶን አይደለም። ስንት ችግር እያለን ዝም ያለው ደልቶን አይደለም። በቀደም ዕለት ወሎ ላይ የሰሩትን ዛሬ ደግሞ ሸዋ ላይ ገብቶ ምን አባታቸው አላቸው? ፋኖ የሚባለው ጥምባታም ጥምብ ምን አባቱ አለው? ደራ ላይ ሰላሌ ላይ ምን አባቱ እንዴት ሊገባ ቻለ? ኦሮሞን የማያከብር የትኛውም ሰው ኦሮሚያ ክልል ላይ የመኖር መብቱ እየተነፈገ ነው። አክብሮ ተፈቃቅሮ በሰላም እንጂ ገብቶ እያረደ አብረን መኖር አንችልም ማለት ነው። ሰልችቶናል፣ መታረድ ሰልችቶናል። ዝም ማለት አንችልም። እኔ ፋኖ ብዬ አላውቅም፣ ፋንዶ ነው የምለው። ፋንዶ የኢትዮጵያ ጠላት ነው። ፋንዶ የኢትዮጵያ ጠላት፣ የሙስሊም ጠላት፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጠላት ማለት ነው። ከስልጤ እስከ የኦሮሞን ተው፣ ከስልጤ እስከ ምን ሲጀመር እኮ ይሄ የዱርዬ ስብስብ እኛ ህግ ለማክበር ትላንትና እንዳሉን
ህግ አያከብሩም፣ እንደዚህ ናቸው፣ ባለጊዜ ናቸው ብሎ ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሊያጋጩን የፈለጉትን ድራማ ላለማሳካት ነው ዝም ያልነው እንጂ 24 ሰዓት ፋኖ 24 ሰዓት ቤተ መንግስት እገባለሁ እንዳለው አንደኛው እድሜ ልኩን እኔ ፋኖ ቤተ መንግስት ከገባ አባቴ አልወለደኝም ዲቃላ በሉኝ። ይሄን ቪዲዮ ቀርጻ አስቀምጥ፣ አልቅስበት፣ ሂድና ሳምንት ሙሉ ማለት ነው። እድሜ ልኩን ፋኖ የሚባል ቤተ መንግስት የሚገባ የለም። ከአህያ ጋር ፈታ እያለ ነው እዛ ጫካ ውስጥ ማለት ነው። ፋኖ ከአህያ ጋር ፈታ ይላል። ፋኖ እናቱን ይደፍራል። አዎ። ሁሉ ነገር ያደርጋል። አዎ። ኢትዮጵያን ያስተዳድራል። ኖ የፈለገውን ነገር ያደርጋል፣ ግን ኢትዮጵያን አያስተዳድርም። እኔ እንደ ሙባሪክ ሙሰማ ልጄን አጣበታለሁ፣ ምስቴን አጣበታለሁ፣ እናቴን፣ አባቴን፣ ዘርማንዘሬን አጣበታለሁ። ፋኖ ቤተ መንግስት አይገባም። ወላሂ ቢላሂ ምዬ ነው የምነግርህ። አስጠንቅቄ የውመል ቂያማ እኔ በህይወት እያለሁ ፋኖ ቤተ መንግስት አይገባም። ቃል ለሰማይ ቃል ለምድር ጥንባታም ተለጣፊ ማለት ነው። ውሻ ኦኬ፣ ገባችኋል? አንደርስታንድ የፈለግነውን እንገብርበታለን እንጂ ማለት ነው። እናታችንን፣ ልጆቻችንን፣ አባታችንን፣ ራሳችንን እንሰዋለን። ፋኖ አይገባም። ገባችሁ? ፋኖ የሚባል የሽፍታዎች ስብስብ፣ የሌባ ስብስብ አትገባም ማለት ነው። ይህን ለጭንቅላታችሁም ለራሳችሁም ንገሩ። ታለቅሳላችሁ፣ ያውቃለሁ፣ ያቃጥላችኋል። አንድ ሰው ቤትን ከፍተህ ደግሞ ስለ እኔ አንድ ቃል ከተናገርክ አንጫጫለሁ። ታውቀኛለህ እኔን። አንድ ሰው ቤት ከፍተህ ስለ ሙባረክ ፎቶን እጠቀማለሁ። ሹጢያም ቲክቶክ ለማኞች በተለይ ማለት ነው። ቲክቶክ ለማኞች በብሔር ስም ቂጥሽን እያሳየሽ አንበሳ ምትወስጂ ምድረ ኩንኪ አንድ ቃል ስለ እኔ ብታወሩ ወላሂ ወቢላሂ እመለሳለሁ። ደግመዋለሁ። ጉዞ ወደ ወሎ፣ ጉዞ ወዴት እንደምል ታውቃላችሁ። ኦኬ። እኔ ስለ እናንተ ራሱ ማውራት ደብሮኛል። ለምን እኔ ብቻዬን አመት ሙሉ ስላስተዋኩ እኔ አይ ዶንት ኬር ዚስ ኢዝ ፋኖ ኢዝ ቬሪ ዳንጀረስ። እንደውም ለቲክቶክ ነግራለሁ። ቲክቶክ ፋኖ ሺዝ ኪሲንግ ዶንኪ እንደ ጎቱ እንትን ጫካ ስሊፒንግ ባይ ዶንኪ ኪሲንግንግ ፋኖስ ዳንጀረስ ዶማ። ለምን ፈረንጅ እንዲሰማላችሁ ጉዳችሁን ስለ አደራ ኬሰን በከ ሲንኬኙ ኢንቀምኑ አደራ ኬሰን ጀረኑ ነጀስና ተካ እርገ ዱፍተኒ ወለሉ ኤገልተኒ ተካ ጊዱ ኬሰኒ ተካ ነምኒ ነጋን አርገኒ ቤናም ኤላከነ ስንቲ መላ ስኒገለ አከነምኒ ኡመኒ ሲን ኬሰቲ ወል አርጊተን አከኒ ከበላ ማጅሩ ቤና አርባ ለመቶ ወል አርጊካ አርቢ ለመ የወሎሌ ጊዱቲ መርገቱ ሚዳ ማገቲ ተ ተካ ገዲ ባለ ይኔ ይኔ ትከበራ ጅራም ጀረከኝ ያ ኦቦላ ኬኛ አራራ ቡሳ ጀኔ ደምኔቲ አፋን ቀበኔ ቦሌስ ኬኛ ወዶ ሳት ቦሌስ ኬኛ ወዶ ሳት ማሊፍ ዲነ ደኑ ቀብዱ ገሩ ፕሊስ ወልዳባቲ ኑራ ኤጋ ዱራ ኑ ተስገቤሳ ኑ ወኒኑ ሲኒራ በርባኑ ያ ኦቦ ያ ሞቱማ ያ ካፋኦ ወኒኑ ሲኒራ በርባኑ ኑን በርሲሲና ዳቦኑን ኬኒና ሙዚኑን ዋን tokko kenina nagumaan baanee agallu adara nagumaan baanee galuudhaaf iyyi waa hedduu dhabne nu qaalii keenya Hacaaluu Hundeessaallee dhabnee onneen nu keessatti duute isini gale hacee dhabne isin immoo dhabuun barbaannu isinumayyuu warra biyya bulchaa jirtan isin dhabuun barbaannu fiita waan barbaaddan taatu waan barbaaddan ta'a ilmaan keenya obbolaa keenya isin dhabuun barbaannu Adaraa keessan nagaan baanee galuu dadhabaarra isin argaan jirtan yoo ta'e adaraan sinin jedhaan
maqaa rabbiitiin isin kadhadha maqaa amantanuutiin maqaa haadha keessanii maqaa ilmaan keessaniitiin isin kadhadha adaraa nu waa tokkitti isin irra barbaanna nagaa ummanni Oromoo nagaadhaaf lole kaleessa ummanni Oromoo qeerroo qarreen kan inni dhumate nagaadhaaf nagaa tokkitti isin irra barbaanneem gaaffiin keenya amma yeroo ammaa ijoollee keenya amma maanguddoonni yoo jala jiraatan onnee isaanii qabbanaa yeroo naasoo maaliif waan jedhe siniin jedhaaran siniin jedhaa jira ijoollee keenya wanni nu isin irra feenu yeroo ammaa kana daabboos miti biddeenis miti maalis miti gibiran nu gaafadhaa waan barbaaddan maa akkasiin jettaniin bulaa jirra nagaanuu kenna kanumala nagaa barbaanna nagaanuu kenna ummanni kun jaarraa meeqaaf qalamaa ture jaarraa meeqaaf fannifamaa ture nagaanuu kenna ummanni keenya immoo mana banattanii caffaraarra jirtanu an akka kootti na baareera gaafa wallaggi dhumu gaafa teenyee iyyinu warri na wajjin iyye jechuudha ummata wallaggaa dhumeera uu jennu callittanii jennananii wanni wallaggaarra ga'e warra callisaartan hunda keessanirra kutaa hunda geessi wanni wallaggaarra deemte siniin jedhe miti ooleeraa laalaaka cubbuun eessaa nutti dhufeettanii hin barbaadina cubbuun shawaa cubbuun wallaggaa Oromoo kutaa 11 jeeqa cubbuun shawaas akkuma kana jeeqa hin callisinaa dirqama kutaa keessan galuun qabu jeequmsa kana dhageessanii jeequmsa kana dirqamaa miti nagaama miti dirqama jeequmsa